sagantaa VOA afaan Oromoo. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo warreen fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyooniidhaan intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata amajjii 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 9 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa dhaloota Dr. Maartin Luuter King Jr. Waa'ee kanarratti qophii qabna. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e damee misooma albuudaa irratti dhiibbaan qaqqabaa akka jiru ministeerri albuudaa ibseera. Waa'een seenaa kubbaa miilaa Afrikaa fi dhimmi Noovaak Jokooviks qophii ispoortii keenya keessa jira. Darabee isaanii eeggatanii dhiyaatu nu wajjiniin tura. Namoo daandii gulaalaa qophii keenyaati. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Oduun wiixataarraaf qabnu kunoo hoogganoonni biyyoota Afrikaa walga'ii isaanii qaamaan argamuun gaggeessan isa jalqabaa Finfinnee keessatti gaggeessuuf murteessaniiru. Kunis waggootii darban 3f sababaa weerara dhukkuba koovidiif jecha addaan citee ture booda. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun Itiyoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasiif diinagdeetii jedhan. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaanii Itiyoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa nageenyaa kennaa fi biyyatti gadhiisanii akka ba'an gorsuu yerootti fufanii jiranitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun immoo dhaga'amee jedhaniiru. Murtiin kun Itiyoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasii fi quunnamtii uummataati ka jedhan immoo xiinxaltoonni hoogganoonni Afrikaa haala nageenyaaf siyaasa biyyattii keessaa sabaa himaa addunyaa bebbeekamoo caalaa hubannaa akka qaban agarsiisaa jedhaniiru. Kana malees hoogganoonni Afrikaa Itiyoophiyaa waliin tokkummaa qaban calaqqisaa kanneen jedhanis jiran. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itiyoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee namoota dhiyeessa. Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan geggeeffamu magaalaa Tigraay Maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butute kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sanaas gargaarsa nyaataa argatee hin beeku. Dubbiimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Toomsan Fiirii hojiin gargaarsaa jaarmayichaa ka Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee waraananiif hawaasa addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansa hamaan naannoo sanatti geggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita boba'aa akka hin dabarre danquusaa dubbatan. Stocks of nutritionally fortified food for the treatment of malnourished children and women are now exhausted, and the last of WFP cereals, pulses. Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataan miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiif zayitiin nyaataa nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa torban dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaata addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti himanii jiru jedhan Fiiriin. Loltoota mootummaa Itiyoophiyaatiif humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 geggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee gadsigigaate. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona 9,400 ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu ka dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee 4 dabran gidduutti qofa miliyoonni 2,700 dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata miliyoona 5,200tu gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa 400 kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan miliyoona 2 kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru.
Sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata miliyoona 2,100,000f naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti immoo uummata miliyoona 1,100,000f gargaarsa nyaataa raabsuuf karoorfate. Garuu kana gochuudhaaf maallaqni itti hanqachuusaa dubbata. Baatilee ja'an dhufan keessa gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa Itoophiyaa gama kaabaa dhaqqabsiisuudhaaf doolaara miliyoona 300 miliyoona 37f iyyatee jira. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odoola addatti baatee jirtu kan Toongaa jedhamtu keessatti sanbata darbe abiddi voolikaanoo kan galaana jalaa dho'e badii dhaqqabsiise akka hubataniif Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand har'a waraana isaanii gamasitti akka balali'u taasisanii jiru. Dho'iinsi ho'aan galaana jalaa dhaqqabee abidda tufe kun odolattii daaraan kan aguuge yoo ta'u dhahaan guutuun galaanichaa handaara galaana sanaa akka mancaasu taasise. Aangawoonni Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand akka jedhanitti suuqilee fi manneen handaara galaanaarra jiran mancaatii guddaan kan mudate yoo ta'u kanas gabaasaalee tajaajila bilbila saatalaayitiin argannee jedhu. Dho'iinsi galaana jalaa dhaqqabe kun sarara keebilii galaana jala ture kan tajaajila bilbilaa fi intarneetii biyyattiif kennu barbadeesse. Kan ammoo deebisanii sirreessuuf torban tokko hanga torban 3 fudhataa jedhameera. Aangawoonni Toongaa akka jedhanitti daaraanii dho'iinsa sanarraa madde qilleensa summeessuun dhiyeessii bishaan qulqulluu faalee jira. Kanaaf jiraattonni maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii akka gargaaraman gaafachuun bishaan qaruuraa yookaan laastikaan qophaa'e qofa dhugaa jechuun ajajan. Hojjetoonni gargaarsaaf gara odola Toongaa deeman kan biyyattii keessatti ittifamee jiru vaayirasii koronaa nutti fiduu sodaa jedhu qabu. Aangawoonni balaa sanbata darbe dhaqqabe kanaan dubartii biyya Biriteen kan balaan sun galaana keessa ishee buuse qofatu du'ee jedhameera. As United States kutaa Texas keessa ka jiru mana amantii Juushotaa keessatti namoota gitamanii jiran kan ilaaleen qorannaa gaggeeffamaa jiruun namni 2 dilbata kaleessaa galgala hidhamu poolisiin Biriteen beeksisee jira. Poolisiin Greater Manchester ibsa baaseen Manchester kibbaa keessatti dargaggoonni 2 kan hidhaman yoo ta'u gaaffiif qabaman. Himata dabalataa irratti dhiyaachuu malu kan ilaaleen garuu wanni jedhamee hin jiru. Aangawoonni United States dilbata kaleessaa ganama akka jedhanitti lammii Biriteen umriin isaa 44 ta'e Malik Faisal Akram namoota 4 bakka amantii Beet Israa'el jedhamu isa Fort Worth Texas jiru keessatti eeggatee ture. Jajjabeen nageenya biyyaa kabachiisan gamoo sana cabsanii hanga seenanitti namoonni sa'aatii 10 eeggatamanii turan. Kanneen eeggataman marti walaba kaba'an yoo ta'u gareen FBI Akram irratti haleellaa baneen ajjeesuusaa beeksiseera. Pireezidaantii United States Joe Biden hojii jajjabeessaa ta'e kan gareen nageenya biyyattii fudhate galateeffatanii gochi gosa irratti hirkachuun gaggeeffamu kan bifa haleellaan qindaa'ee akkasii obsaan hin ilaalamuu jedhan. Namoota kana eeggatuun maaliif akka barbaachise guyyootii dhufan kana keessa baruuf jirraa jedhaniiru Biden. Raashaan marsariitii mootummaa Yuukireen mancaaste jechuudhaan dilbata kaleessaa kabalaaleffatte Yuukireen gochi kunis duula siyaasaa gaggeeffamuun tooftaa waraanaan lola gama haayibriid jedhamuun gaggeeffamuutii jettee jirti. Raashaan waraana ishee 100,000 naannoo daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti qubachiiftee akka jirtu ka dubbatan aangawoonni Yuukireen haleellaa gama saayibariin gaggeeffamu kana duuba akka Raashaan jirtu ragaanni agarsiisaa jedhan. Raashaan duula akkasii labsite itti fufuun odeeffannoo argattuun waraana ishee fi marsariitii ishee ijaaraa akka jirtu ibsi bahee hubachiisee jira. Kunis Microsoft caasaaleen kompiitara hedduu kan dhaabbatootii mootummaa Yuukireen adda addaa keessatti wanni irratti hojjetamaa jiru ega beeksisee booda. Raashaan garuu himata Yuukireen kan haaltee jirti. Kooriyaan kaabaa har'a misaayila baalistik dhukaasuu ishee waardiyyaan handaara galaanaa ka Jaappaan beeksisee jira. Kunis ji'a kana keessa qofa yeroo arfaffaaf ta'uufi marii Kooriyaan kaabaa United States fi Kooriyaa kibbaa waliin gaggeessitu ega danqamee booda. Kooriyaan kaabaa tarkaanfii waraanaa haaraa itti fufuu ishee agarsiisas jedhameera. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa waan adda hin baafamin tokko handaara galaana isheerraa har'a dhukaastee jirti. Barri haaraan ega seenee as Kooriyaan kaabaa yaalii kanneen biroo 3 kan gaggeessite yoo ta'u ariitii akkasiin yaalii dhukaasaa gaggeessuun ishee waan baratame miti. Isaan kana keessaa 2
ariitii guddaa kan qabanii fi ega dhukaafamanii booda sochii kan agarsiisan kanneen hypersonic jedhaman ta'uun beekamee jira. Inni jimaata darbe gaggeeffame immoo misaa'ila baalistik kan fageenya gabaabaa furguggifaman ta'uun ibsameera. Yaaliin dhukaasaa inni har'aa kun garuu misaa'ila akkamii akka ta'e hin ibsamin jira. Addunyaa irratti namoonni dureeyyii ta'an 10 waggaa weerarri dhukkuba COVID hammaate lamaan keessatti qabeenyi isaanii dachaan dabaluun ibsamee jira. Gama kaaniin hiyyumaa fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuusaa gabaasi bahe hubachiiseera. Oxfam akka jedhutti dhiironni dureeyyii ta'an 10 kan qabeenyi isaanii biliyoona 700 ture gara biliyoona 1.5tti ka guddate yoo ta'u, kana jechuun guyyaatti giddugaleessaan doolaara biliyoona 1.3 dabaleefii jira. Kunis walga'ii xiqqaa kan gama marsariitiin hoogganoonni addunyaa hordoffii fooramii dinagdee addunyaa jalatti gaggeeffame irratti ibsame. Oxfam akka jedhutti dureeyyiin kun bara COVID hammaate maallaqa argatan kan waggootii weerara sana dura turan 14 keessatti maallaqaa ganaa argachuu hin dandeenye. Dinagdeen addunyaa erga bara 1929 as kufaatii hamaatu isa mudatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa yaadannoo hoogganaa qabsoo mirga namoomaa kan Maartin Luuter Kingituyyuu kabajamee oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa Ohaayoo Yuunivarsiitii Yaangistaawunitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daani'eel Ayyaanaa Tuujubeen asoofsiiftee jirti. Yaadannoon Dr. Maartin Luuter King isaaniif maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Daani'eel. Dr. Maartin Luuter King jalqabaaf nama wal'aansoo karaa nagaa geeddarumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaan ga'ee seenaa kanaanii isa yaadata. Seenaa dhimmaan namaa keessatti Dr. King bu'aa kana buusuunsaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dr. King iddoo guddaa qabu seenaa yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojiirra oolchuudhaaf akka isaan carraaqan kan godhan waan ta'aniif yaadannoo guddaa qabu. Dhaloota booda jiru kana innaa ilaallu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessumaa sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka Arab Spring jedhamu tuquu dandeenya. Innaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti innaa geeddaramu argina. Maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkotti? Egaa jalqaba seenaa wal'aansoo karaa nagaa deemsisuu kana kan jalqabe Mahatma Gaandhiidha. Mahatma Gaandhiin yaada kana aadaa biyya Hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche. Yaadi kun immoo achi darbee biyya Ameerikaa irratti hojiirra oole. Egaa jalqaba kan hubannu nurra jiru Mahatma Gaandhis yoo ta'e Dr. Kingis yoo ta'ani yaada kana kan isaan hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namooti gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Springii yoo fanne garuu yaadi kuni biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatanii. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maali? Namoonni biyya sana keessa jiranii baay'een isaanii karaa barumsaa dammaqina hin arganne, karaa dinagdees guddina hin arganne. Kanaaf osoo dargaggoonni warri xinnoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaaf yaalan. Egaa jalqabumayyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanis namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojiin irra oole. Deebi'ee immoo gara karaa Saawuz Afrikaa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e. Kutaa adda addaa keessaa saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura bu'anii geggeessanii
naanna'ee gara hokkoraatti geeddarama maaliifi hundumtuu wal ga'anii hubatanii wanta kan akka inni hojiirra ooluu fi waliigalteen utuu hin ga'amin mootummaan inni abbaan dhufee mootummaarra jiru waan tokko sodaateetu geeddarama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu iddoo hin ga'iin hokkoratti geeddarama jechuudha. Maartin Luuter King seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirama fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonniif biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu? Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaa ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaaf jalqabuma isaayyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara caalaan yoo irratti walii galanidha. Waliigaltee jechuun wal bira ga'anii wanta kana mari'ataniitu hin ta'in wanti gara biraan kan jiru sinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu kanarratti waliigalu geeddaramsaa gaarii karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramni sun iddoo akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii iddoo qabachuu danda'u. Kanaafituu rakkinni uumamaa geeddaramni iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuuf akka iddoo tokkotti ta'ee jennee iddoo tokkottis eeguun nurra hin jiru. Wanta haaraa wanta dabalamaa deemuuf jechuudha. Hagayya 28 bara 1963 as Washington DC bakka Lincoln Memorial jedhamutti hiriira guddaa geggeessame irratti Dr. Martin Luther King haasaa I have a dream abjuun qabaa jechuudhaan qixxummaan ilmaan namaa guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageessisan sun hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabiroo biratti hagam dhugoome jettu. Dubbii Dr. King guyyaa sana dubbatanii hamma ammaatti iyyuu biyya kanas ta'u iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu, yeroo hundaa dubbisu, yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo akkamitti akka geeddaramu hin yaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabataadhuma yeroo hundaa namoota hundaatii fi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaati yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf carraaqaa jiru. Yaadi sun dhaabataadhaa iddoo adda addaattis immoo hojiirra oolchuudhaaf gufuu baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa furaa malee yaadi suni dhaabataadhuma seenaa keessatti waan irraanfatamuuti. Kanaafi dhugaadhuma ta'eetu hojiirra oolaa jira jechuudha. Kutaa Ohaayotti kan argamu Yuunivarsiitii Youngstown irraa barsiisaa seenaa Dr. Daani'el Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'ee jujjubee. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Ispoortii har'aa keessatti seenaan kubbaa miilaa Afrikaa akkamitti jalqabee ga'een Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhuudhaafi waa'ee taphataa teenisii beekamaa Novaak Jokooviik waan qopheesse qaba. Waliin haa caqasnu. Qophiin ispoortii irraa waa lama irratti xiyyeeffata. Tokko kubbaa miilaa Afrikaati. Inni lammaffaa immoo waa'ee taphataa teenisii lafarraa yookaan giraawundi teenis jedhamee beekamu Novaak Jokooviik kubbaa miilaa Afrikaatiin jalqabna. Taphni kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 33ffaan inni torban darbe Kaameruun keessatti jalqabame torban lammaffaadhaaf itti fufee jira. Taphaawwan har'aaf bortaasifamuun gareen 16 gara itti aanutti darbanuu fi gareewwan 8 gara biyya isaaniitti deebi'anuu addaan ba'anii beekamu. Gareen Itoophiyaa amma ammaatti warreen 16 keessa galuudhaaf abdiin qabne keessaa isa tokko.
Gareen Itoophiyaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti kan deebi'ee hirmaate waggaa 8 booda. Erga taphichi jalqabame waggaa 31 fi ittuu hin hirmaatin jechuudha. Hirmaattota tapha amma taasifamaa jiru keessatti biyyoottan 3 seena qabeessa ta'an keessaa gareen Itoophiyaa isa tokko. Isaan kunis Sudaan, Itoophiyaa fi Masir. Biyyoottan 3 kun warreen yeroo jalqabaatii fi tapha kubbaa miilaa Afrikaa jalqabanidha. Seenaa taphichaa keessatti Itoophiyaa fi Sudaan al tokko yemmuu waancaa fudhatan hundeessitoota keessaa tokko kan taate Masir garuu yeroo 7 fi waancaa argatteetti. Bara 2006 amma bara 2010tti walitti aansuudhaan kan moote. Bara 1956 hangaa'onni biyyoottan 3 bakka bu'aa Afrikaa kibbaa waliin ta'uudhaan biyya Poorchugaal dhaqanii walgahii waliigalaa FIFA yookaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa irratti akka tapha ardii Afrikaa qopheessuu fedhanii ibsanii eeyyama argatan. Isa booddee guraandhala bara 1957 taphi kubbaa miilaa Afrikaa inni jalqabaa magaalaa Sudaan Kaartuum keessatti taasifame. Tapha sana Masir dhumarratti 2-1 Itoophiyaa moo'uudhaan waancaa jalqabaa fudhatte. Bara 1962tti tapha Itoophiyaa keessatti qophaa'een dhumarratti Itoophiyaa fi Masir walitti dhufanii Itoophiyaan 4-2 mootee waancaa argatte haaloo seesii baafatte. Sudaan gama isheetiin dorgommii bara 1970 Kaartuum keessatti qophaa'een dhumarratti garee biyya Gaanaa goolii 1-0 mootee waancaa ishee isa jalqabaa argatte. Eegas biyyoottan Afrikaa lixaa fi Afrikaa kaabaa itti makamaa dhufanii biyyoottan Afrikaa bahaa dandeettii mo'achuu dhabaa dhufan. Bu'uureessitoonni taphichaa Itoophiyaa fi Sudaanii baranas waan ta'eef hin fakkaatu. Haala amma jirutti bara dheeraa keessattis garee cimaa uummatanii waan waancaa kaasanuu hin fakkaatan. Garuu immoo dhaloonni barri kaasuu hin beekamu. Biriij. Tibbana oduu ispoortii addunyaa kan heddumminaan dubbatamaa jiran keessaa waa'een taphataa teenisii lafaa yookiin giraawundi teenis jedhamu Novaak Jokooviks isa tokko. Novaak dhalataa biyya Sarbiyaa yommuu ta'u yeroo ammaa tapha teenisiitiin addunyaa irraa nama sadarkaa tokkoffaa irratti argamudha. Sadarkaa tapha teenisiitti warreen guddaa maqa qabeessa ta'an keessaa isa tokko kan ta'e Awustiraaliyaan Open jedhamee beekamu irratti hirmaachuudhaaf biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni torban darbe seene. Akka seera Awustiraaliyaatti talaallii farra dhibee koronaa fudhachuu isaa ragaa agarsiisu qabaachuutu isarra ture. Inni garuu hin qabus tallaalamuus hin fedhu. Ji'a muddee darbee immoo koronaadhaan qabamee ture. Amajjii 5 bara 2022 yemmuu Awustiraaliyaa seenu qabamee ittuu namatti hin makamin hoteela addaa keessaa akka turu taasifame. Booddee kutaa biyya Awustiraaliyaatti mootummaan kutaa Viiktooriyaa fi hanga'oonni tapha teenisii Awustiraaliyaa koreen hundeessan tokko akka Novaak talaallii ittuu hin fudhatinii dorgomu murteessan. Haa ta'u malee abbaan taayitaa immigireeshinii biyyattii viizaa yookiin eeyyama Awustiraaliyaa keessa isa tursiisuu dandeessisu jala haqe. Torbanarraa wixataa abbaan seeraa Awustiraaliyaa tokko immoo akka viizaan isaa deebi'ee haaromsamuuf murteesse. Jimaata deengaddaa ministeerri immigireeshinii Awustiraaliyaa sababa fayyaa fi fedhii uummataatiif jechuudhaan viizaa isaa yeroo lammataafii fi jala haqe yookiin immoo eeyyama biyya sana keessa isa tursiisu dhoowwate. Dubbichi ammas gara mana murtiitti deebi'ee abbootiin seeraa federaalaa 3 viizaan isaa akka hin haaromsiifamnee fi sagalee tokkoon ajaja dabarsan. Akkuma kanaan taphataa beekamaan waggaa 34 Novaak Jokooviks akka Awustiraaliyaa ba'u taasifame. Amma ba'uu duwwaattuu hin ta'in waggoottan 3 dhufaniifis akka deebi'ee Awustiraaliyaa hin seenne ugguriin irra kaa'ameera. Deeggartoonni isaa hedduun murtoo mana murtii kana balaaleffatanus inni garuu murtoon irratti darbe akka isa gaddisiise ibsee akka biyyattii gadhiisee ba'u hime. Filannoo biraas waan qabu hin fakkaatu. Novaak tapha teenisii lafaa isa Awustiraaliyaan Open jedhamee addunyaa irratti beekamu kanaan dura taphataa al 9 mo'ateedha. Taphicha moo'uun qarshii miliyooniidhaan lakkaa'amu kan argamsiisudha. Novaak hirmaachuu baatus taphichi garuu akka itti fufu qopheessitoonni taphichaa beeksisaniiru. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
itti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. Baatii amajjii keessa buxata sadaffaa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa yaadannoo Dr. Martin Luther King ayyaaneffatu. Dr. King kutaa Alabaamaa kibbaarraa yoo ta'an lallabaa wangeelaa waldaa baaptistiif hoogganaa loogii sanyii United States keessaa akkaan mormaa turan. Amajjii 15 waggaa isaanii 93ffaa kabaju turan. Kutaalee United States tokko keessatti sirna apartaayidii mul'ataa ture jijjiiruuf kan yaadan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irratti haleellaan innaa raawwatametti Dr. King sochii mirga namaa mormii hookkaraan alaa geggeessanii jiran. Fakkeenya Mahatma Gandhi hordofuudhaan Dr. King qajeelfama mormitootaa mirga namaaf falman itti geggeeffaman ja'a lafa kaa'an. Kunis tajaajilaawwan kennaman hanga tokkotti fayyadamuu diduu, daandii irra taa'uu, hiriira nagaaf gochaalee diddaa uummataa hookkaraan ala geggeessaman kabiroo turan. Kitaaba isaanii kan Stride Toward Freedom jedhu keessatti tarreessaniiru. Inni duraa kan inni ibsu hookkaraan ala mormii dhageessisuun uummata jajabeeyyiidhaaf mala jireenyaaf hammina durattiin dhaabbatanii jedha. Inni lammataa hookkaraan ala mormii dhageessisuun bichummaaf waliigaltee argachuu akkasumas hammina dura dhaabbachuu akka ta'e ibsa. Inni taanu mormiin hookkaraan alaa loogii injifata malee namoota miti. Namoonni hammina dalagan hamoota utuu hin taane isaanuu miidhamtoota ta'uu isaaniitti amana. Qajeelfamni arfaffaan dararaan nama barsiisee jijjiirama fida. Ijaa ba'uun utuu hin jiraatin dararaa simachuu ka jedhu of keessaa qaba. Akka qajeelfama 5ffaatti mormiin hookkaraan alaa jibbar jaalala filata. Qajeelfamni 6ffaan immoo uummanni gara murtii haqaa akka goru mul'isa. Dr. King du'uu isaanii yeroo torban tokkoon guunne dur ni injifannaa jedhanii turan. Sababiinsaas samiin murtii haqaa ol fagoo ta'us garuu gara haqi jirutti gadi jedhanii turan. Dr. Kingiif sochiin mirga namaa milkaa'inni isaanii inni guddaan kan argame bara 1964 keessa yoo ta'u, kunis seerri mirga namaa kan loogiin bakkaawwan uummataa akkasumas loogiin hojii argachuun sanyii, bifa gogaa, amantii, saalaaf bakka irraa dhufan ilaalchisee ture dhorku raggaasisame. Dr. King eebila 4 bara 1968 innaa itti dhukaafamuun ajjeefaman ga'eessa umurii waggaa 39 turan. Yaadannoon isaanii garuu ni jiraata. Kurna tokko keessatti seerawwan loogii sanyiif baabsan ni haqaman. Kanaaf har'a loogiin sanyii seeraan adabsiisa. Jireenyi Dr. Martin Luther King of ilaallee jecha ofii isaaniitiin gamaagamama. Madaalliin nama tokkoo ni dhumaa. Yeroo itti tolu bakka inni dhaabatu utuu hin taane yeroo rakkinaaf falmisiisaa bakka inni dhaabateen ilaalamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.